Kun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromooti. Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromooti. Sadaasa 17 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Kun qophii Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa hubachiisa dargaggoota Oromootiin Oromiyaa irraa bahe jedhu jaal irbuu sabaa isiniif dhiyaata. Waamicha marii fi deeggarsa Qeerroo Bilisummaa Oromiyaatiif godhames ni qabna. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Noolee Buttaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Hidhaa fi ajjechaan Oromiyaa mara keessatti hammaateera. Labsii hatattamaa da'oo godhachuun waraanni murna yartuu TPLF ilmaan Oromoo ajjeesaa jiraachuun beekame. Guutummaa Oromiyaa keessatti hanqinni bishaan dhugaatii jiraachuun ibsame. Dhaabbanni gumruuk namoota sabaan Tigree ta'an qofa badhaadhoo taasisuuf hojjechaa jiraachuun saaxilame kan jedhuu fi kanneen biroos ni jiru. Babal'ina oduuf jaallejiitu gadaa. Hidhaa fi ajjechaan golee Oromiyaa mara keessatti hammaateera. Maqaa Koomaandii Poost jedhuun labsii mootummaa kan ofiin jettu murni yartuu TPLF haala ilmaan Oromoo fixuu fi ficcisiisuuf hanjeffateen hidhaa fi dararri ilmaan Oromoo irra gahuu daran jabaachuu qeerroon golee Oromiyaa garaagaraa keessa jiran himan. Haaluma kanaan weellistuun Afstaa Abdul Hakim naannoo Buraayyuutti waraanni wayyaanee mana ishee cabsuun akka butan gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka odeeffannoo argannetti weellistuun kun mana hidhaa Buraayyuutti dararri hamaan irra gahaa jira kan jedhu keessuma mootummaa keessaa oduun miliqxee baatu ibsitus naafisaan haala kamirraa akka jirtu itti dhiyeenyaan beekuuf hin danda'amne. Bifuma wal fakkaatuun weellisaan Oromoo beekamaan Tafarii Mokonnon illee waraana wayyaaniitiin butamuun dhaga'ame. Gaazexeessaa TV OBS kan ta'e Abdii Gadaallee achi buuteen isaa dhabamuu gabaasni qaqqabe ni addeessa. Gaazexeessaa Abdii Gadaan qophiilee garaagaraa karaa TV OBS dhiyeessuun uummata Oromoo biratti jaalalaa fi kabaja guddaa akka qabu beekamaadha. Abdiin gaazexeessitoota sababa Oromummaa isaaniif TV murna yartuu TPLF jala fiigduun afaan Oromootiin Oromoo gurgurtu keessaa gaazexeessitoota 17 ari'aman keessaa tokko ta'uun ni yaadatama. Akka odeessi nu qaqqabe ibsutti gaazexeessaa Abdii Gadaan roobii darbe hojiif gara magaalaa Adaamaa osoo adeemuu uggurame. Ammallee achi buuteen isaa hin beekamne. Oduu biraan labsii hatattamaa da'oo godhachuudhaan waraanni murna yartuu TPLF ilmaan Oromoo ajjeesaa jiraachuun beekame. Waraanni murna yartuu TPLF jibbiinsaa fi garajabummaa uummata bal'aa Oromoo irraa qabu yeroo gara yerootti haalota garaagaraan akka ibsaa jiru nama maraafuu ifa galaadha. Waraanni kun mootummaa kan ofiin jettu murna garee tokko qofaa akka biyyaatti lakkooftu baroota hedduuf uummata Oromoo akka dararaa turte beekamaadha. Ammas waraanni Koomaandii Poost akkuma amaleeffate ajjechaa raawwachaa jiraachuun gabaasame. Haaluma kanaanis godina Arsii Bahaa aanaa Roobee magaalaa Saddiqaa keessatti namni maqaan isaa Abdallaa Maammaa jedhamu reebicha hamaa waraana TPLFiin irra gaheen lubbuun isaa darbuu qeerroon bakkichaa gabaaseera. Obbo Abdallaan abbaa ijoollee 3 akka turanii fi darara isaan irraa gaheen ganna 28tti boqochuullee gabaasni kun ni addeessa. Achuma godina Arsii Lixaa aanaa Shirkaa magaalaa Gobeessaa ganda 01 keessattis ilmaan obbo Jamaal Huseen 3 gara jabinaan waliin ajjeefamuu qeerroon bakkichaa ibsaniiru. Qeerroon bakkichaas ajjechaan deettii ilmaan Oromoo irratti habashootaan gaggeessamaa jiru kun kan jalqabaa akka hin taane eeruun olola diinaa dhiisnee yoo tokkummaan hin falmanne kun hiree ilmaan Oromoo mara waan ta'uuf tokkummaan haga bilisummaatti falmi hadhaa waan qeerroon gaggeessamu akka itti fufus qeerroolee golee Oromiyaa maraaf dhaamaniiru. Guutummaa Oromiyaa keessatti hanqinni bishaan dhugaatii jiraachuun ibsame.
Misooma sobaa mootummaan Itoophiyaa karaa miidiyaa isaa EBC fi TV Oromiyaa farsitus ammallee hanqinni bu'uuraalee misoomaa guutummaa Oromiyaa keessa akka jiru beekame. Mootummaan kun namoota muraasa misoomsee biyya misoomsee jedhee dhaadatus dhugaan hawaasa keessa jiru kanarraa faallaadha. Magaalota Oromiyaa mara keessatti keessattuu magaalota naannoo Finfinnee keessatti hanqinni tajaajila bishaan dhugaatii guddaa mudatee jiraachuun gabaasame. Oduu biraan dhaabbanni gumruuk namoota sabaan Tigree ta'an qofa badhaadhoo taasisuuf hojjechaa jiraachuun saaxilame. Dhaabbanni kun namoota sabaan garee mootummaa burneertuu TPLF ta'aniif loogii guddaa hojjetaa akka jirus oduun keessuma keessa dhaabbatichaatii nu qaqqabee addeesseera. Namoonni sabaan Tigree hin taane toora daldalaa keessaa baasuuf gibira humnaa olii akka itti ramadaa jiran ibsuun namoota deeggartoota mootummaa abbaarree faashistii wayyaanee ta'an garuu gatii yookaan baasii tokko malee meeshaa gara alaatti erguu fi biyya keessatti haala ittiin galchan lafa jalaan aanjessuu isaaniillee saaxilan. Dhaabbanni kun namoota faayidaa dhuunfaaf itti hidhate akkasii meeshaa yeroon itti darbillee sakatta'iinsa malee akka dabarsaafii jiru saaxilame. Dhumarratti galataa. Deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaaf jechaan mootummaa haga funyaaniitti hidhatee jiru fuula dura dhaabbatee falma geggeessaa jiru cinaa dhaabbachuun waan danda'aniin gargaaraniin qeerroon bilisummaa Oromoo haalaan ni galateeffata. Gartuuwwan dhaabbata gargaarsa qeerroo idil addunyaatti gumaachan kunneenis Afoshaan Abishee marsaa lammaffaaf doolaara Ameerikaa 3,000, deeggartoonni qeerroo Waashingtan DC fi naannoo ishee doolaara Ameerikaa 2,020, Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo marsaa shanaffaaf doolaara Ameerikaa 1,850. Deeggartuun Qeerroo Bilisummaa tokkos biyya Niizerlaand irraa doolaara Ameerikaa 300 dhaabbata gargaarsa Qeerroo Bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Qeerroo Bilisummaa Oromoo hirmaannaan keessan itti fufuu galanni keessanis bilisummaa ta'u isiniin jira. Oduu keenya sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Oromoo biratti yaadatamta. Sadaasa Sagalee irraanfatamta. Oromoo biratti yaadatamta. Sadaasa Jeesena Booksa. Sadaasa
Sudagataa olmaa aji'a kanaa Nuyin irraan fannoo arras yaadamaa Dhaaloon narraa isiin boonaa guddatee Ji'a jiran keessa fakkeenya isaaf taatee Guyyaa hundaan olitti kabaja siif laatee Si keessatti of argee duutii isaa taatee Guyyaa hundaan olitti kabaja siif laatee Si keessatti of argee duutii isaa taatee Sena boxa Sadaasa Sagalee Guyyaa sena boxa Sadaasa farsa Baatii sena boxa Sadaasa Sagalee Guyyaa sena boxa Obsi dadhabee taa'ee baasee buusee Sadaasa Sagalee fincila kaachisee Diddaa garmummaaf kan wareegamanii Miila harki murramee kan sammuu dhabanii Kanneen hidhamanii hidhaatti jiranii Yoomuu yaadatamoo hin dagatamanii Sadaasa Sagalee guyyaa yaadatamaa Hidda dhiiga lafee goota kumaatamaa Sadaasa Sagalee guyyaa yaadatamaa Hidda dhiiga lafee goota kumaatamaa Sadaasa Sagalee guyyaa yaadatamaa Hidda dhiiga lafee goota kumaatamaa Beeksisa. Deeggarsa qeerroo idil-addunyaa damee Minisootaa. Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Yoo jettan mudde 3 bara 2016 waaree booda sa'a 2 irratti. Bakki isaa 465 Makubiin State Paul MN 55,103. Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Kai akanu Sokumana kanu Akanu Sokumana kanu Akanu Sokumana kanu Umilkisa Toko kapachune chino Kodu narkachufango Isa Tokumamu amadino Sapatoko siasa kapso itumeso na dapati Walkodun kapsa umali adadati Itumeso na pasiasa Sapatoko mejiru adambitimsa Ichino tokof kayo Tokoto kapso tumsa Sapabilisumsa Ayunin siasa Hubachiisa dargaggoota Oromootiin Oromiyaarraa bahe. Yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu ol guddatee galiisaaf arreedaa jiru kanatti akkasuma diinonni keessaa fi alaan wixxifachuu irratti argamuun waan haaraa miti. Diinni Oromoo akka tokkotti beeka. Oromoo keessaa ammoo kan isa tajaajiluu danda'u dantaa bifa kamiyyuu guutuun akka nuti wal dura dhaabbannu irratti tooftaa roga kamii baafatee itti hojjechaa turuu fi har'aan tanallee itti cichee hojjechaa jiraachuun waan wal nu gaafachiisu miti. Egaa dargaggoonni Oromoo kana hubachuun dhaamsi nuti dhaamuu barbaannu ilmaan Oromoo biyyoota addunyaa cufa keessa facaatanii ergama diinaa beektanis osoo hin beekin galmaan gahuuf konfiraansii adda addaa qaamota hin beekamnee fi itti waamama hin qabneen waamamee dhimma Oromoo irratti kan mari'atamu fakkeessuun qabsaa'ota keenyaa fi dhaaba keenya irratti holola oofuun
uummata keenya afaan faajjessuuf tattaafatamu kamuu dura akka dhaabbannu garjabeessinee beeksisuu barbaanna. Ammaan duras namoota dhuunfaarraa eegalee hanga jaarmiyaalee xixiqqoo biyyoota dhihaa keessatti walitti dhufuun akka dhaabaatti of himuun miidiyaalee garaagaraa irratti wacaa fi afaan faajjii tolfachuuf carraaqqii mul'ataa ture kutannoo fi murannoo keenyaan dura dhaabbannee dhabamsiisuun boqonnaa haaraa galmeessinee jirra. Ka'i akaanu tokkummaan akaanu akaanu tokkummaan akaanu akaanu tokkummaan akaanu nu milkeessa tokko qabaachuun ejjennoo walqooduun argachuuf aangoo tokkummaan Muhammadiinoo. Saba tokkoof siyaasa qabsoo heddumeessuun adda addaatti walqooduun qabsaa'uun maalii adda addaatti heddumeessuun dhaaba siyaasa saba tokkoo mee jiru addaan bittiimsa ejjennoo tokkoof kaayyoo tokkootu qabsoo tumsa saba bilisumsa hayyooleen siyaasa. Dhaabota yeroo garaagaraa keessatti maqaa Oromoon bixilamuun nuti dura dhaabbachaa turres gariin isaanii sirna nu bitaa jiru murna shiftaa wayyaanee TPLF yookaan EPRDF itti galuun liqimsaman kun ammoo dhaabolii maqaa Itoophiyaan ijaaramanii alaabaa tokkitti amantii tokkittii fi biyya tokkittiin uummata impaayera kana bara baraan bituu abjootaniitti galuun Oromiyaa fi Oromummaa warra dhagahuun du'a ta'etti galfachuuf mul'ataa turanidha. Yaadannoo yeroo dhihoo akka fakkeenyaatti kaasuuf murna jijjiirama jedhee akka lakkoofsa Habashaatti bara 2008 qabsoo Oromoo micciiruuf akeekkatee ka'e ilaaluun ni danda'ama. Murni gaafas ji'a 6 keessatti Oromiyaa walaboomsuu fi uummata Oromoo bilisoomsuuf qabaa nagadhiisaa jedhee har'a bakka kam akka jiru walitti himuun hin barbaachisu. Gaaga'ama gaafas qabsoo keenya keessatti uumamerraa aanamee dargaggoonni Oromoo yeroo dhihoo keessatti of ijaaruun dhaabasaa jalatti gurmaa'uun akeekaa fi kaayyoo dhaaba keenyaa galiisaa maayin gahuuf bara 2011 gurmuu qeerroo bilisummaa Oromoo jedhuun of ijaaree sochii seenaa qabeessa Oromoo keessatti boonsaa ta'ee fi uummata keenya mataa ol qabachiisuu hojjechuun keenya dhaaba keenyatu ragaa baha. Ka'i akaanu tokkummaan akaanu akaanu tokkummaan akaanu akaanu tokkummaan akaanu nu milkeessa. Tokko qabaachuun ejjennoo walqooduun argachuuf aangoo tokkummaan Muhammadiinoo. Saba tokkoof siyaasa qabsoo heddumeessuun adda addaatti walqooduun qabsaa'uun maalii adda addaatti heddumeessuun dhaaba siyaasa saba tokkoo mee jiru addaan bittiimsa. Ejjennoo tokkoof kaayyoo tokkootu qabsoo tumsa saba bilisumsa hayyooleen siyaasa. Warri biyya fagoo jiranii fi ergama diinaan haqaan qalamanii kaayyoo keenya diinatti gurguruuf maqaa qabsoo Oromootiin cidha sobaa qopheessaa jiru kun jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo hin jiru jechuun miidiyaalee qarshii uummatichaan tikfamaa jiru irratti dadhabbii fi aarsaa keenya bishaan nyaachisuuf wixxifachaa turuu argaa turre. Booda keessa ammoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoon Oromiyaa keessatti ibidda diinatti qabsiisee miidiyaa hawaasummaa irratti gabaasuun qabsicha akka of harkaa qabanitti himachuu caalaatti
kora koree mataa hin qabne waamanii dhaaba dhiigaa fi lafee gootota keenyaan ijaarame Oromummaa fi Oromiyaa afaan diinaatii baasee nu barsiise abaaruu fi laphee keenya keessaa baasuun badhaadhina abjuuti. Aarsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu, Elemoo Qilxuu, Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii, Nadhii Gammadaa fi gootota kumaa kitilaa ammatti maqaa dhahee hin xumurre dhaaba kanarratti kufan abaaruun gocha diinaati. Ka'i akaanu tokkummaan akaanu tokkummaan akaanu tokkummaan akaanu nu milkeessa tokko qabaachuun ejjennoo walqooduun argachuuf aangoo tokkummaan Muhammadiinoo saba tokkoof siyaasa qabsoo heddummeessuun adda baatti walqooduun qabsaa'uun maalii adda addaatti heddummeessuun dhaaba siyaasa saba tokko meejiruu addaan bittiimsa ejjennoo tokkoof kaayyoo tokkootu qabsoo tumsa saba bilisumsa hayyooleen siyaasa. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa diina kuffisee kufaa jiru akka waan hin hojjennetti moggaasuun ofimuun ergama eenyuu akka ta'e caalaatti mul'ise. Addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo eenyu akka ta'an nu dargaggoota Oromoo caalaa kan beeku hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo jechuun nu dargaggoota Oromoo golee Oromiyaa keessaa qalamaa fi dhagaadhaan falmaa jirrudha. Osoo ummatichaaf quuqamni jiraatee nu waraana bilisummaa Oromoodhaaf gargaarsa lammummaa gochuutu ture malee nu abaaraa maqaa biroo nutti moggaasuuf dantaa kabiroof hin fiigan ture. Walumaa galatti korri dhaabni keenya hin beekne dhaaba keenya abaaruun korri isaa qamu karri isaa nu biratti cufameera. Dhaabni nuti dargaggoonni Oromoo Oromiyaa keessa jirru beeknu adda bilisummaa Oromoo qofaadha. Kaayyoo fi akeeka isaa qofaa galmaan ga'uuf hojjenna. Hundaan olitti waamicha yaadachiisaa yookaan hubachiisaa keenya dargaggoota sammuun isaanii qubeen siileffamee yookaan qaramee qomni isaanii Oromummaan haguugamee kan qubeen saabaa hin daamessine Oromiyaa fi Oromummaatti amanu dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoon gonfanneef ta'a. Yeroon akkana jedhu abbootii keenya warra qubee nu barsiisee fi Oromummaa afaan diinaatii baasanii nu barsiisan hin ilaalu jechuu miti. Warri abbootii keenya gaafasuu mormaa turan har'aan tanallee qabsoo kana harka lafa jalaan irratti hojjechaa jiru hin ilaaludha. Golee Oromiyaa cufaa fi manneen barnootaa sadarkaa duraatii hanga olaanootti yaada kenname. Sadaasa bara 2016. Sadaasa qabsoo heddummeessuun adda baatti walqooduun qabsaa'uun maalii adda addaatti heddummeessuun dhaaba siyaasa saba tokko meejiruu addaan bittiimsa ejjennoo tokkoof kaayyoo tokkootu qabsoo tumsa saba bilisumsa hayyoolee
siasa. Zamani Sagalee malee utubaa jiga walii fincile cabsiina hirree halaga akaanu tokkummaan akaanu akaanu tokkummaan akaanu akaanu tokkummaan akaanu. It's common case na hulen siasa Bilisummaa milkaa'ina Hamilee tucaapadina Hirree jabeeffadha haamarti qeerroo itti fuufna diiddaroorroo Qeerroo qeerroo kaa'i 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 qeerroo itti fuufna diiddaroorroo. Qeerroo injifannoo Qeerroo injifannoo injifannoo. Nu milkiisa tokko qabaachuun ejjennoo. Koduun argachuuf aangoo tokkummaa Muhammadiinoo. Warraaqsa uummataa caasaa dhaabbatumsaa. Ummatis tokkummaan ka'eera hayyooleen siyaasaas tokkummaa jabeessa akaanu tokkummaan akaanu akaanu tokkummaan akaanu akaanu tokkummaan akaanu. Cabsuuf lammii martinuu qabsoo waqaaf kaatanii riqicha tokkummaa ceesisa galaana garbummaa madda gogsaa hirree jabeeffadha ka'a marti qeerroo itti fuufna diiddaroorroo qeerroo qeerroo kaa'i 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 qeerroo itti fuufna diiddaroorroo. Qeerroo injifannoo Qeerroo injifannoo injifannoo. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechaa sagantaa biroon hanga wal arginutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.